doktora dubbisnee barmaal jechuudha doktora dubbisi. Dandeetti bakka Akka isin dandeetti. itti ol dubbistan laaleen deema. Doktar Wayyee. saala akkasitti qabbaneeffattee wayii. Bara yeroo sin dagadda jedhee obsee taa'ee galee ati dubbii kee mimmiyaa kanaan dhufte wayii jettee qalbii namoota akka misiroo wayiitti bara. Billaahi uqsim billaahi achi jira si bukkee jira si bira jira. Dubaayii jira wallaahi billaahi. Isheen ifin wal beekan isiin jaalatteeti moo situ jaalataa raafammaa? Isinis bar firooma koo barbaaddisii galee utuun fira ta'e itti tola ture. Egaa ati Ani waa'ee. miira keessaa fi calm down. Daganne jechuudha. Dubbadhu ni moo bareedduu kee dubbadhati. Maaliin dubbadda doktora? Wal dubbisa annaan isinoo gaaffii walitti seentanii. Qorata. Woi sorry asin jira eda. Si biran jiran si haira bar wayni. Haala laafta akkasitti. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah. Narra fi moo maalin ta'e ka'e gidduudhaan. Maal laalutti turte akkasitti yaadaan baddeetiin qaa'a jettee haftee bara kana manu turkiin qabee maal laalu jirtaa? Dhugaa dubbachuuf ansuma ni ilaalaa jira. Akkana laalartu ragaa maaliin beeku badhamee anama maaliin argaa akkasin laalaa? Haftee bara. Dokter yang kabar. Tiktokii kanatti namatti mul'isa malee koo ana bira amma akka waan si ilaalaa rutti na gargaara maal jechuudha. Ana biratti ana ilaalaa hin jiru. Maal jette qorata? Sirbichi inni lookoo morma gaaguraa jedhu sun si'umaaf sirbame natti fakkaata dhugaa dubbachuuf mormi kee dheeraadha. Amana kiyyu kun dhuma dheeraa kan mormi isaanii maaliif garuu dhuguma barra jechuun faarsuuf otoo hin ta'in wallahi jarri gabaabduu hojjaan jarra gabaabullee morma jiraa dheeraadha shamarran arsii maaliif? No. Akkasiin jedhamu ati ofuma qofa natti miyati. An shamara biraa dhaga'uun fedhu si malee. Osoo hin ta'in waanuma qara ijoolleedhuma shamarranii wajjin haasofnee jirrudha wanti kun. Akkamitti argite morma kee dheeraaf gabaabaa ta'u? Ani moo? Gaafii koomentii tokko. Sila yeroo ati kana teeraa diimaa hin jedhin. Okay. Akkanitti argee yeroo akkasitti huccuu sana uffattee jirtu akka durii irra ol bahe. Linkii godhamee mana kana baala isaa gadi bu'ee jira. Maal jetti abbaa? Baay'isawwan abbaa jechuun ko nam jaalatan tokkoon jedhan biratti normaaliin jedhan zimmidhanii. Abbaan jedhamu bareedaa koo jedhe wayye. Isin ilaalee bareedaa koo mootii koo jecha sani fayyadamtusa akka amma mootii koo jedhamu san jechuudha. Mootii koo hin jedhu dhugaa dubbachuuf dhiiraanis mootii koo ijoolleen keenya waliin jedhu garuu mootii koo waliin jedhu. Yaara. Ati ijoollee keessa hin addaare? An takkaa mootii koo hin jedhu mootiin koo rabbi tokkicha qofa. Takkaan jedhu annee bar. Nama akkanaan jechuudha. Ni moo haasa'ii? Haasaa afaan isin dhageeffatu jira.
jechuun hin jirtaa qorataadhaan akkam rakkoo bar. Isan hiixatee achitti of gajjallaatti si ilaalu waan akka si ilaalaa sitti fakkaate. Na biratti ila garana jira. Ijji isaa garas jirti. Ko bar an natti faradamu faamiliin keessan jira dhufee barreessuu danda'a. Maal akkasi kaameraa takkana godhaa bir tiktookiin rakkoo qaba. Ummanii moo? Wal bira geessaniittu jaarsa keessanaan moo akkamitti adda baasinatti? Gaafatta waa'ee bultii namaa. Yoo si sirra geesse maaltu barbaaddeet maa gaafatta waa'ee jireenya? Gaafi manni nama gaafatu laalime asii uumnii moodha. Wal bira geessaniittu jaarsa keessana waliinii. Gaafatte qorataa. Okay, ቆይ ዶክተር tasgabbaa'e እስቲ gaafii muraasa wayin gaafadhaasti. Okay, gaafadhu min nageenya gaas taap godhaas namoo faamilii. Okay. Ummanii moo? Ati ijoollee isaati? Ani Wallaggaadha. No, shamarran babbareedu. Waa dubbachuuf hundi siitu arsiidha. Amma laa tarii isiin fira wayii arsii. Maal aboo? Dhugaa dubbachuuf bakka kanatti gandummaa wayii natti fakkaata bara. Kaakana lafa dura. Oromoo kutaa 11 keessa shamarranii babbareedduun ni jirti gin dirqama arsii ta'uu hin qabamu beektee amma arsii Wallaggas fuudhaa jira. Shamarran agarsiisa callistee teessee na ilaaltu laa arraba gadi babaasuu eegalteetti wallaahi billaahi. Eenyutu? Yaa istaaf akkoo pliikii godhamee faamilii. Jechuun wallaahi yaa jamaa. Walirraa fuudhaadha amma eega sooshaal miidiyaa kanarratti namni wal baruu eegalee arsii Wallagga fuudhaa jimmi arsii fuudhaa wal keessa jira waan ta'eef kanaaf Oromoon hundi wal makaadha hunduu ni babbareeda. Bara hundi fokkisaa miti. Dhugaa dubbachuuf kan akka arsii hin jiru waan doktor dur jedhamee darbee ani fokkattu illee yoo ta'e kan ijoolleen keenya bareedduu taate. Mashallah shukran yaa. Ni bareeddanee nufillee numa bareedna alhamdulillah. Tawaan immoo egaa barreeffamee jira matsaafa irratti idhaa kunta rajulan falaa tatazawwaj fatayaati shawa fa'anta mal'uun jedhe. Waa'ee shamarran arsii ka maqaa dha'u jira warri qaraatamee barreessaa jalatti. Laala hin jiru. An dhugaa dubbachuu fi jalqaba bareedina shamarran arsii keessatti hin argee xayyibaa san irratti hin arge. Xayyibaan nu biraa. Halima Abdul Shakur keenya Tayyibaan keenya baay'ee ijoollee safaraati naannoo keenya jira. Kan shawaa maal beekaa barreeffame bara idhaa kunta rajulan jedha yoo dhiira taate idhaa kunta rajulan falaa tatazawwaj alfatayaati shawaa jedha fa'anta mal'uun jedha bara matsaaf quddusii jedha kana namiti bara. Shawaa keessa moo? Shawaa akkasidha matsaaf quddusiidha malee ani hin jenne. Mee afaan Oromoo jedhi. Keessa gizee kutaan Oromoo qoodame matsaaf quddusiin dhufeera moo? Shawaa Wallagga Arsii je'eetiin yeroo san dhufeera matsaaf quddusiin. Dhugaa dubbachuuf jimmas waameera maal jedha maala hubban jammaa kan jedhamu amma jimmi amma Abbaatee
Giiftii Waan tola hin jirre hin fidin gaa booddee deebiitti kennuu si rakkisaa. deebii maal hin jira barraa namiti kan jedhe barra. Anarra dhagaa. Qaraana isin maala hubban jammaa jechuu jira bara jimmaa. Gaafadhu. Macaafni addunyaadhaaf bu'ee moo Oromoo kutaa laakka'uu gadi bu'eera? Sheeka guddaa jedhe bara sheeka guddaa waa godhu sanatu jedhe bara. Durbaa bareedaa kan maqaa. Moo kitaaba waa'ee amantaa barsiisuudha. Kan arsiif qo'i ka suutaan na gaafadhu katti deemaa irra ka hundaafuu bu'eera bara hundaafuu jira bara. Ani takka argee dhaga'een beeku keessan makiin. Ati hin qaraane duuma. Is gamaa hin jiru quraana keessa Arsii Wallagga Shawaa kan jedhu eessa jira? Ajibatan jechuun. Walaloo kan facaa guddisii si fakkaate moo? Ajibatan jechuun jira bara. Ayyibatan jechuun Waan hin jirre hin fidin qorataa waan hin jirre dubbatu waa jirtu dubbadhu. quraana keessa jira sun maqaan namaatii fi maqaan naannawaa garaagaraa beekamu. Waan hin jirre hin fidinii mangistii. Alhamdulillah ganda bareedes rabbitu bareechee baganuu bareedani Oromoodha. Warra fokkisee immoo maal godhu egaa fokkisedhanii kuma shanan kan keessaa tokko yoo turtan ofirraa muranii hin gatanidhanii isa fokkises keenyuma. Hatta maali yaada beektaa Dr. Tayyibaa Hasan ilmoo harkatti qabatte laa ilaaha illallah achumaan hin jalaa hin heerumne singilii wayin see baran walla Otoo zinnaa ishiinuu jalaa fuudhe isheen hin heerumtu qaba. abbaa manaa qabdi bar Nan beeka koo mana ishee iyyuu beeka manuma isiin jiraattu iyyuu beeka. mana sii beeka itti kachi goote kana keessa kaa'attedha. Wallaahi billahi dhuguma bar mi'am ijoolleen keenya ijoolleen Shaashmannee 81 Shaashmannee dhuftu mee ijoolleen 81 mee Xayyibaa san kan beektan asii lakkoofsa tokko qaba. dur bulchituu Shaashmannee turte no way Adaanechi sikoo Arsiidha bar. Adaanechi Arsii. La ilaha illallah. Daraartuu Tulluu Arsii. Allammata maqaa Arsiin kaasue. Uruneef Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, ilmaan Dibaabaa guutuun Arsii. No, Adaanechi Arsii miti jedha garuu Arsiidha. Siyaasallaadha maal taate? Magaalaa bakka ta'e wayii irratti bulchaa turte iyyuu achi keessa. Adaanechi Arsiidha. Atis Arsiidha bar. Anis Arsiidha.